Har'a fiilmii nuti ilaallu fiilmii bara 2022 ba'e My Teacher My Crush kan jedhu fiilmii roomaantikiidha. Isa dura garuu waan salphaa tokko sin gaafadha. Gara fiilmichaatti osoo hin seeniin dura waan baay'ee na fayyaduuf laayikii gochuudhaan jalqaba. Warreen amma ammaatti maatii hin taane immoo subscribe gochuu akka hin daganne. Fiilmichi barataan tokko barsiistuusaa jaallatee akkaataan itti ishee argatu nutti agarsiisa. Fiilmichi kan inni jalqabu barsiistuu Laanaa jedhamtu tokkotu nutti agarsiisudha. Laanaan haadha warraa gaafataatu mucaa Raashaa jedhamtu tokko qabdi. Kutaa barsiistuu keessaati mucaa Beenii kan jedhamu baay'ee bareedaa ta'ee garuu sammuusaa tonkoliidhaan guutamaa kan ta'etu jira. Laanaan yommuu isheen barsiistutti barumsasaa hordofuu dhiisee ishee calluma jedhee ilaala. Wanta jaallateenis fakkaata. Laanaanis kana hubachuudhaan isheenis gara isaatti harkifamti. Ta'uyyuu malee barataa ishee wanta ta'eef akkasumas haadha warraa wanta taateef wanta gootullee hin beektu turte. Al tokko Beeniin hamma isheen of qabu dadhabdutti gara Laanaatti itti siqaa. Laanaanis wanta kana yaaddoo isheerraan kan ka'e isarraa siquuf wanta dandeessu hundumaa gochuuf qopheedha. Hamma dandeessetti Beeniirraa siquuf hin yaalti. Guyyaa tokko kutaa keessatti waraqata qormaataa hirti. Achi booddees xiqqoo turtee as ol jettee gaafa ilaaltu barataan hundumtuu qormaaticha hojjechaa jira. Beeniin garuu waraqaticha irratti wanta tokko osoo hin barreessin calluma jedhee ishee ilaalaa jira. Laanaanis ilaaltee calluma jettee dhiisti. Qormaata booddees mucaa ishee Raashaa mana barumsaatii fuuti. Mucaa ishee erga makiinaa keessa gashitee booddee fagootti Beenii argiti. Inni immoo saree isaa haasofsiisaa ture. Guyyaa itti aanutti barataan tokko presenteeshinii yommuu qopheessutti durboonni lama silkii isaanii irraa viidiyoo ilaalanii utuu kolfaa jiranii argiti. Laanaan silkii isaanii akka isaan kaaniif itti haayimtuyyuu malee isaan garuu dhaga'uu didani. Sababa kanaaf Laanaan silkii kee fidii ittiin jetti. Barattuun Vaalarii jedhamtu silkii ergatti laattee booddee teessee arrabsitiini. Kanaafis barattoonni kutaa ishee itti kolfu. Isheenis kutaa keessaatii ariitiini. Achi booddees Laanaan boqonnaa isheetti utuu shaayii dhugaa jirtu karaa maskootii Beeniin Vaalariiniin utuu inni dhiphisaa jiru argiti. Boorsaa ishee keessa wanti isheen baattu hundumaa baasee gata. Saayikilii ishees fuudhee darbata. Laanaadhaanis waa'een Beenii ishee dhiphisuudhaan ishee duukaa kan hojjettu barsiistuma mana barumsichaa duukaa waa'ee isaa baruuf duukaa haasofti. Achi booddees Laanaan karaarra dhaabbattee eeddee Beeniidhaan akka haasofsiisuu barbaaddu itti himti. Achi booddees kutaa duwwaa tokko gashuudhaan mana barumsaa kana keessatti akka inni gammadaa hin taane gaafattiini. Beeniin wanta isheen gaafattu hundumaaf deebii tokkollee hin deebisuufi. Faallaasaa isheen maal akka barbaaddu gaafataani. Laanaan waa'eensaa akka ishee yaaddeessuu fi wanta inni Vaalariin irratti godhe wanta hin taane ta'uusaa itti himti. Achi booddees harka isheedhaan qaama isaatti bu'uudhaan yoo gargaarsa barbaadde sin gargaara jechuudhaan itti himti. Beeniin harka ishee ilaalaa itti kolfa. Anaan na gargaaruu waan barbaaddes natti hin fakkaatu ittiin jedha. Haa ta'uyyuu malee Laanaan qormaata isa darbe irratti wanta inni kufeef waa'een fuuldurasaa akka ishee yaaddeessu itti himti. Ammas Beeniin kolfee qoosaa ishee dhiistee maal akka isheen barbaaddu ammas irra deebi'ee gaafataani. Achi booddees Laanaan wanta isheen itti himte hundumaa akka inni taa'ee itti yaadu itti himtee bukkeedhaatti deemte. Guyyaa itti aanuttis barumsa barsiistee fixxee gaafa ilaaltu Beeniin hin jiru. Haa ta'uyyuu malee boorsaan isaa garuu lafarra jira. Boorsicha erga kaastee booddee naannoftee ilaaltiini. Akka namni hin jirre gaafa baratu boorsaa isaa keessaa wayyaa isaa baastee sirriitti fuunfachuu jalqabde. Achi booddees wayyaa isaa deebistee boorsaa isaa keessa gashiti. Achi booddees gara mana qulqullinaa galti. Gadi jettee erga bishaan dhuddee booddee gaafa as ol jettu Beeniin dudduuba ishee dhaabbatee ture. Beeniinis itti siqee isheetti bu'uu jalqaba. Dhaabsisuuni haa yaaltu malee inni garuu deebisee itti bu'a. Laanaanis yeroo kanatti wanta of ilaalte fakkaatti. Gaafa inni dhungachuuniif itti siqu akkamiyyuu jettee of to'achuudhaan ofirraa deebisti. Kana booddees lamaan isaanii gidduutti wanti akkasii akka uumamuu hin qabne itti himti. Hin dhaga'u yoo jedhes sababa kanaatiif mana barumsaatii akka ariisustuun itti himti. Achi booddees gaafa isheen ofirra naannoftee deemtu akka isheen wanta kana gochuu barbaaddu itti hima. Haa ta'uyyuu malee Laanaan barataa kam duukaa jaalala uumuu akka hin dandeenye itti himti. Guyyaa itti aanutti Beeniin Laanaadhaan barumsa booddee akka arguu barbaadu itti hima. Haa ta'uyyuu malee isheen hin barbaanne. Beeniin garuu hordofuuni hin dhiisne. Isheenis wanta isaa lamaan gidduutti uumame akka ishee qaanessuu fi waa'ee ishee akka inni yaaduu dhiisuu qabu itti himtee bukkeedhaa deemti. Achi booddees makiinaa ishee iddoo dhaabde bukkee gaafa geessu foddaan makiinaa ishee inni kara bukkee cabee argiti. Makiinaan ishees rirrigameera. Achi booddees mucaa ishee fuudhuuf gara mana barumsaa deemti. Erga mucaa ishee fuutee booddees gara manaatti deebitee abaaboo utuu isheen kunuunsituu argina. Abbaan manaan ishee Weed makiinaa ishee maaf akka nakas ta'e gaafataani. Karaarra akka dingataa poolii tokko duukaa walitti dha'amuu ishee itti himti. Al tokkos waan akkasii akka mudatu Weeditti himti. Achi booddees Weed ka'ee sokka. Achi booddees Laanaan barsiistee fixxee namni gaaffii qabu akka gaafachuu danda'u itti himti. Achi booddees Beeniin harka isaa as ol kaasuudhaan
hojii ishee akka isheen dhaabuuf jettu gaafata. Kanaafiyyuu barattoonni kilaasii sana keessa jiran hin kolfu. Laanaanis Beeniidhaaf akeekkachiisa itti laatti. Haa ta'uyyuu malee arrabsoo hin taane jedhee arrabsaani. Isheenis wanta kanaaf aaruudhaan boorsaa isaa gadi baastee gatti. Kuticha gadhiisee hin ba'u taanaan ofii ishee akka isheen gadi baatu itti himti. Barataan tokko daastarii kaasuudhaan gara boordiitti darbata. Kanaafis Laanaan kilaasicha gadhiistee baati. Achi booddees Laanaan manaatii mucaa ishee utuu isheen qo'achisaa jirtu silkiin irra deddeebiidhaan dawwalamaaf. Deemtee gaafa isheen bilbilicha kaastu sagaleen tokkoyyuu hin jiru. Guyyaatti aanuttis Laanaan gara kutaatti gaafa deemaa jirtu Beenii qophaa gaafa taa'u gaafa argitu baay'ee sodaatti. Achi booddees gara receptionistii mana barumsaa dhaquudhaan akka dhukkubaan jiru itti himti. Eeyyama fudhattees mana barumsaatii deebiti. Mana galtees abbaa manaa ishee Weed duukaa utuu qodaa miicaa jirtu. Abbaan manaa ishee Weed guyyaan ishee akkam akka ture gaafataani. Guyyaa gaarii akka dabarsitee fi guyyaa guutummoo akka barsiisaa turte sobuudhaan itti himti. Guyyaatti aanuttis mucaa ishee gara mana barumsaatti erga geessitee booddee gara kutaa ishee deemuu dhiiste. Deemuudhaan appilii nyaatti. Achi booddees muuzeemii deemuudhaan fakkiiwwan ilaalti. Otuma as jirtu akka dingataa ta'e Beenii argiti. Asittis baay'ee na'usheedhaan muuzeemicha atattamaan gadhiistee deemti. Haa ta'uyyuu malee liiftii keessa gaafa isheen galtu Beeniin hordofeenii wajjin gala. Beeniin akka baay'ee yaadeen itti hima. Achi booddees Laanaatti bubu'uu jalqaba. Achi booddees isheenis of wallaaluudhaan dhungachuuniif yaalti. Haa ta'uyyuu malee Beeniin garuu hin dhawwaani. Achi booddees morma ishee dhungachuudhaan qaama ishee iddoo adda addaatti bubu'uu jalqaba. Achi booddees halkan keessattuu rafaa jirtu abjuuwwan nama sodaachisan argiti. Maatiin ishee gaafa bittinna'an argiti. Hin dhiphisaanis. Guyyaatti aanuttis dhokattee kutaa administreetarii mana barumsichaa galti. Achi booddees waraqaa qormaataa hattee fuuti. Achi booddees barattoonni hundumtuu kaaffee keessatti gaafa nyaatan eegdee boorsaa Beenii keessa waraqaa qormaataa gashiti. Erga kana gootee xiqqoo turte waardiyyoonni mana barumsichaa Beeniidhaan gaafa isaan gadi baasan argiti. Waraqaa qormaataa mana barumsichaa hatuudhaanis mana barumsaatii ari'ama. Beeniin erga deemee booddee isa yaaduu jalqabdi. Isa duukaas yeroo dabarsitee yaadatti. Kana booddees mucaa ishee Raashaa duukaa kutaa istoorii kitaabaa deemu. Raashaan ashaangulliitii xinnoo tokko bitachuu barbaaddi. Laanaanis hin hawwitiini. Achi booddees akka dingataa Raashaan harkaatii baddi. Istoorii keessas naannoftee yoo ilaalteen iyyuu arguu ni dadhabdi. Achi booddees baay'ee sodaachuudhaan poolisoota beeksisti. Achi booddees gaafa kaameeraadhaan ilaaltu Beeniin akka inni isaaniin hordofaa ture argiti. Achi booddees Raashaa gaafa inni hordofee ba'u viidiyochi ni agarsiisa. Laanaadhaanis baay'ee ishee yaaddeessa. Akka dingataas abbaa manaan ishee hin dawwalaaf. Raashaanis akka isheen mana jirtu itti hima. Warra istoorii keessaa dhiifama gaafattee gara manaatti deebiti. Erga manatti deebitee booddee halkan keessa mana keessaa sagaleen itti dhaga'ama. Gara barrii deemtee gaafa isheen cheekii gootu nam tokkoyyuu hin jiru. Achis barrii qolloftee teessi. Achi booddees Beenii teessee yaaddi. Halkanicha erga akkasitti dabarsitee booddee ganamarra abbaa manaan ishee Weed hin hammataani. Hin dhungataanis. Achi booddees Laanaan makiinaa ishee kaasuudhaan gara mana Beenii dhaqxi. Achittis Beeniin hamma ba'utti dhaabbattee ni eeddi. Achi booddees Beeniin mana keessaa ba'ee mootoraan gaafa ni deemu dudduuba isaa hordoftiini. Achi booddees ariitii makiinaa ishee dabaluudhaan Beenii makiinaadhaan rukutti. Achi booddees gara mana isheetti deebiti. Beenii lubbuu isaa balleessuudhaan maatii isheerraa akka isheen fageessuu dandeessu itti agarsiisti. Kanumaanis fiilmichi hin dhuma.